بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ربي سبحانه وتعالى قرآن كيستي: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولين كينا وروني قرتي كرامي دياران فرد فاجرتا حواسني كينا وان أرقمي قرتي تربان كان كيسا كيسني تجرتا akka hawaasni biyyaaf ala keessaas agartee hawaasa keenya kamisoota keessa jiru caqasaa jiru iyyaadatamaa wanta agartee obboleessi keenya Ahmad Abdulqaadir dhabuudhaarraa ka'ee guyyaawwan dabalatee kana keessatti hawaasni bakka jirutti burjaajina guddaa keessa waan jiruuf yaada guddaa keessa waan jiruuf akkuma siin dura isinii dabarsaa turre waa'ee isaa jala deemnee qoratama jiruu fi waan jiru agartee hordofaa akka turretti har'a ammoo inshaallah guyyaa agartee eega waan jiru maraa mirkaneeffannee waan argame cufayyuu agartee qorannaa jiru maraa adeemsifamee jedhamee har'a maqaa agartee hawaasa muslima Minisootaatiin akka agartee maqaa masjiidan keenyaatiin hawaasni kun argitee rakkoo galte tana hawaasa nu caqasaa ture saniif ibsuu barbaanna. Akkasuma hawaasa Minisootaa keessatti argamuufis as keessa jirtaniifis dhaamsa isinii dabarsuu barbaanna. نجاكاسا سنين جنة دردرسيني إنا لله وإنا إليه راجعون. إن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى. ربي سبحانه وتعالى كل شيء قد أروسات تيتي أك ربي إسكايت ديمتي واني أمو قد جعل الله لكل شيء قدر. ربي وان شفا بكيتي قد إيه بكيس بلا دبرون دنديتو بريس كينا منابهي لبامو نساكم بيكامت إيغسي هردوفي قد أمين هر أقويا هر كراك أما ورغتك أما سيراتين isa agartee obboleessi keenya reef isa argamuun waan mirkanaa'eef rabbiin guddaan bakka jirutti maatii fi hawaasa agartee waan kana hordofaa ture sabrii bareedduu rabbi isinii haa kennu jedha. nullee rabbi haa sabbarsiisu maatii isaanii kullii ka'as jiraniif ka biyya jiranillee rabbi sabrii haa kennuu fi wanni rabbiin dabarse akka rabbiin dabarsetti deemti. waan rabbiin guddaan dalage jaalachuun barbaachisaadha. wanni kun gochi kun agartee wanni argame kun hedduu waan nama rifachiisu waan qalbii namaa cabsu maatii agartee ijoollee xixiqqoo ijoollee afurii daddaa'iman dhiisee obboleessi keenya kun biraa agartee dabre. kanaafuu rabbi rahmata isaa haa godhu jechaa akkasuma agartee guyyaawwan agartee dhaamsii asitti aanu obboleeyyan kiyya waan jiru maraa isaan jalaan fixu gama gamanaan nama hedduutu na duubaan taa'a. eegaa hagana hawaasa keenyaaf obsa rabbii kadhannee maatiif obsa kadhannee akkasuma walitti aansinee egasii takka lama tartiiba jiru sagantaa ammaan booda jiru maal fakkaata waan jedhutti inshaallah walduraa duubaan dabarsinaa. jazaakumullahu khairan wa baarakallahu fiikum. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير والفتنة. ربي سبحانه وتعالى دران درسي وبلي سفنيا ربي رحمتها قلو ربها أرار موف مصيبان قدونا كاناتوني مصيبة ganda tokko qofaa miti maatii qofaati miti addunyaa guutuudha. duraan dursee warreen waliin barbaacha obboleessa keenya waliin dhamaatan qaama mootummaa Minisootaa irraa eegalee haga gartee qabalee gaditti hundi keessanuu ulfaadhaa galatoomaa. obboleessa keenya qaama isaa argannee jirra. bishaan irraa argame mootummaan hojii isaa waan barbaachisu qorannaa fi qormaata barbaachisu hunda akkamitti obboleessa keenya gara bishaan san dhaqee fi maaliif akka dhaqee fi akkamitti maaltu geessee namaatu darbee moo waan jedhu hundaahu suni waan warri mootummaa qorannaa fi hojii isaanii itti fufan ta'a san ni hordofna. haa ta'u garuu obboleessa keenya gaa rabbi rahmataa godhuuf gara akhiraa dabree jira akkuma Dr. Abdurrahim irraa dhageessanitti yoo rabbi fedhe gaa guyyaan booruu guyyaa awwaalchaati. guyyaan Arafaa jechuun guyyaa booruu Arafaa sabti Saturday sanbata jechuudha. guyyaa sanbata guddaadha xiqqaadha sanbata xiqqaadha jechuudha. sa'a 4 yeroo waaree booda
4 PM itti Barnesville-itti awwaalla. Iddoon taaziyaa itti gaggeessinu illee asuma masjiida ofii keessatti saniifuu sa'a 4 boru awwaalchi Barnesville-itti taha. Namni makiinaallee waliin akka yaabbattan kabajaan illee isin akeeruu barbaanna. Maaliif namni walirra dabree bakka san paarkingillee waan nama rakkisuuf jecha maatii ilmaan isaa hawaasa biyya jiru abbaa isaatii fi haadha isaa obboleeyyan isaa maatii hunda rabbi isaa sabbachiisu obboleessa keenya walumaan dhabne keessan qofaa miti hagoosaa qofaa miti Ahmad agartee dhugumatti islaama maraa oromoo malaa masjiidan maraa ture nama masjiidan hundinuu itti gartee abbaa ture sabbara isin janna jabaadhaadha namni du'a rasuularraa alayhi salaatu wassalaam sabbare ta nama biraa hundallee sabbahu danda'a namni obsuu dadhabdan du'a rasuula alayhi salaatu wassalaam yaadadha nama silaa jiraachuu male hagaltee duutii isaanii male garuu rabbi qofa habakatti hafu rabbiin waan murteesseef wal hayyul qayyuum yeroo akkanaa jecha keessanii saggadha waan garii waan namni hin beekne waan sehaa adda addaa darbatuu fi jechoota ulfaataa ilaa guyyaa qiyaamaatillee waan namni gartee itti sheenawu faamillee jechaan eeggadha nullee jechaan eeggadha isin jenna yeroo akkanaa kana keessatti positive jechoota babbareedaa maatii sassaabbarsiisuun sabbarsiisaa nu bira dhaabbadha isin jenna saangaa teessootii fi hawaasa lacanaa jirtu بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد إنا لله وإنا إليه راجعون أكما شيكون كنا دوبة مصيبان قلتي نوامرت قلتي ربين أهلي إساء والرئيساء إلمان إساء أبوتا أبيروتا هند إساء حواسك إنك أسجلوا كولين جيران كولين جرو ديرتو في جباب دلي ولين الأمن هند ربي أبسا في صبري جميلة هاكنو في جنة wanni jedhamu kanuma numara rabbiin waa sabbarsiisu isaafummoo rabbi kusuma khairii qabu rabbi isaa kennu itti aansuudhaan akkuma ustaaz Naasir jedhan yeroon amma keessa jiru ayyaama khairiiti ayyaama barakaati guyyaan borii guyyaa arafaati guyyaa ajriin guddaan keessatti la eeggatamu namni islaamaa kan naannoo kana jirtan kan misoota keessa jirtan hundi keessaniyyuu awwaalcha kanarratti argamtanii haqa islaamummaa ka obboleessa keessan isinirraa qabu akka bayattan دامس سني دامنا أجري قدرت جرا نمني رسالته أرجيته من جيجسة أوله جده كيراتيني أرجتا أجري جارا لما بربودا جت ربي ساكتبا بويا نمو بويا جوادا سأل ساعتي أسرا ساعتي ربين كنا سبحانه وتعالى قدرة إساتي جدي في أمة عرفت بهيرتي قتياته أرارم كن بدرنا ما أتوقع سوان تاته أجري كان أكارجتن بايتني جرمو قدران إيدا جتني كانوا رانفني martinu akka baatanii as jettanii deegessitan isin jenna sooman illee qabdanii waa hedduu wal keessa qabamee guyyaa kana keessatti warri isaallee kanaa yoo arganii sabbaranii kanaan akka nu bira dhaabattan warra nu dhagahu warra kaluu kana jiru kana dhaabna kalammaffaa ammoo kan dhaamu akkuma ustaaz Naasir dalgaan tuquu yaade warra sooshaal miidiyaa irra jirtan haasawa keessan keessatti waa'ee obboleessa kennaa kana keessatti akka uftiifattan maatii isaa akka tiisitan ilmaan isaa akka tiisitan jechoota adda addaa jechoota faayidaa hin finne jechoota nama miidhuu irraa akka fagaattan dandeettan rabbi kadhachuu fi dadhabdan ammoo afaan qabataniitiin obboleessa keessan geggeeffachuu akka dandeettan isin jenna kuni ammoo gabaa irratti bahee akka sagalee biraa tahee haasawa biraa haasawa warrillee itti miidhamu akka hin taane asumaan dhaamsaa maqaa hawaasa keenya kaskiruutiin maatiitiin illee isin dabarsina itti aansee obboleeyyan keenya warra hafaniif dabarsaa wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh obboyaa hin yaadachiise jettuudhaani awwaalchi bakka masgiida kan dhufne namni yeroo awwaalchaa san qabruma dirree qabrii san irratti irra salaatama sana yaadachiise kanaafuu qabruma Barnesville qaxxitaa dhuftan jechuudha taaziyaa as toofiq waliin jirra qabrii immoo masgiida akka qaxxitaa masgiida Barnesville kan dheene dhaammachaa jirra akkuma qaxxitaa qabrii dhuftan achitti janaazaan isa achumatti irra salaatama 4 o'clock irratti jechuudha hagasuma dhaammachuu raawwate uffata galatuma bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hawaasa keenya kabajamoodhaan
إلى الدنيا قبت قد بولي سكين أحمد شيخ عبد القادر إرت نولين قدا ترتن مغافة ترتن مالو مرة جيتن مال تجرى جرا ترتن ويا أدا قد أدات نتلقى همي ويا سبحان الله ويا سدين بودا خلمان بودا إيدا قدت نتلقى أجرا قدا في غمجت والفانان ويابتي بليان كيدنا نمرا كيدنا ربين صبري إيمانا نمرا فاكن ججا أبك جرتنيتي بليان كيا كان آلي تاتن كان ريا تاتن غما غمنت كنيون إسلام ما ولين نفيته ربي نمرا يواسب برسيسو وبلي سكيننا مجاك آلي منا ربي خيسا هنباني سلام نساء أول الركعته وقفا متي دائم إسات قبته نما مسجدا هندبمنه مصيبان دكون شيطان دكان نهركا فلته غلانت نهركا دبرسه قدسان كيس جرب بوليان كينا إنا لله وإنا إليه راجعون كان أكبيت تنيف حواسا كينا كما رجف تنيف إن شاء الله نملكني دائما أفر آدمنا ولين نمررت إيسى قول ربي ديمه كان اللي إن شاء الله يا ربي جريه ولد تبعني دبنا أقوم بيتا ويا إدارة اللي إن شاء الله وأندلن هندلنا فقط اللي يا دبتان أكاتا قرتني إلمانتن يا كما كان كركار إن شاء الله ولين هاسفنا ربي ورسنوها قدو نجاچستي ونمرتنو جزاكم الله خيرا سنين جلا بلان كيا قد كنا كبيال لي أبهات رب صبري سني حاكم الجنة كمان علي ساني كبيا كيس جفتن رب سنا صبر سيسو على الجنة رب سانو حاكمه إن شاء الله تنوجدتو كذا جزاكم الله خيرا مهم ماجرو تازيان أس توفيق إن شاء الله تا أما بويا الرجل كمني أما تازيا تا وجل كمني جرا بويا بروس إن شاء الله كسي بويا كان إذا أولي يا ربي جري أسيت دچانا أول جامو برنسبيل أكمل أماجران ساعتي أفر واري بودتي نحن مرتنو إن شاء الله يراولين هيرمان نسمين جنة غلطوما إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.